amma gaa kallattiidhumaan kan isin eebbisu samiirraa Waaqayyo barri isaa banee balbala banee isin eebbisaa jira. Waaqayyo ammayyuu isin haa eebbisu. Dacheen kun haa eebbifamtu. Biyyi kun haa eebbifamu. Namni biyya kana jiru hundumtisaa haa eebbifamu. Horiin biyya kana haa eebbifamu. Lagi biyya kana haa eebbifamu. Muki biyya kana haa eebbifamu. Waaqayyo biyya kana haa eebbisu. Egaan kanatti aansuudhaan kana booda namoonni baay'een obboloonni keenya, obbolottan keenya, abboonni keenya baay'een bataskaanni kun nun fakkaattu, bataskaanni kun kan keenya miti jettanii mufii garaagaraan, gadda garaagaraan kan bataskaana keessanirraa fagaattanii turtan guyyaa irraa fi kaastanii bataskaanni keenya kan hunda keenyaati malee kan nama dhuunfaa kan nama muraasaa miti akka barbaadan kottaa tajaajilamaa. Amma gara teessoo Phaaphaasii Wallagga ba'aatti deemaa jirra. Teessoon Phaaphaasii kan uummataati moo kan nama dhuunfaati? Kan uummataati moo kan nama dhuunfaati? Phaaphaasii keessan abbaa barsumaa qulfii bantanitti gashachuu dandeessu? Mirga qabdu? Waaqatu isinii kenne? Ammachuma deemnee abbaa keenya abbaa barsumaa mana isaaniitti gashanna kaa? Galatooma eebbifama amma daandiin keenya deemsi keenya imalli keenya gara teessoo Phaaphaasii Wallagga ba'aatti galatooma eebbifama.